Sumayyaan warri Sumayyaan eessa jirti maal jechuu turtan hunoo Sumayyaa bakka isiin jirtu yeroo tana amma beekatiin viidiyoo xiqqoo tana sin agarsiisa yeroo tana achi dhiqeetiin achirraa galu jira. Sumayyaa meellachim እቃው የለም ልጆቹም የሉም ቤቱ ባዶ ነው። ሱመያ እንዴት አብዲ ሱመያ የለችም ምራታሪው ሰይዱ ቤቱ ባዶ ነው። ወላሂ ቃለ ልጅ የለም ቃለ ሰው የለ ቤት የለ ቤት አብዲ የለ እየን ሱመያ በከሲን ትበዲ እየሰከ ጅርቱ ዮ በርባተ ገረሞን እንደማ ከራፊዮ ለሳጀ ሲና ካሲ ፈራሽቲ አፍተሱ ማነ ኤዩዲ manisiin tisaydi tasgabbee sun mana eenyuti mana eenyu ture viidiyoo ringatti sin gadis irratti Tafune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessan fayyadaa jirtu sin jechaa dhufnee deemnee jira arraba maal qabattee nu dhufte jechuun keessan oolamu akkuma beekamu kunoo mana kiyya taa'ee isin haasa'u jira arraan tanoo maal qabattee nu dhufte Nabiil maal qabattee nu dhufe jechuun keessan oolamu akkuma beekamu Said Bayan biyya tana dhufuu isaanii yaadatanii Yaman jira akka Yaman jiru gaa ana qofa osoo hin taane isinillee waliin beeyna Said gaa akka dhufee Yaman jiru Said Bayan naaf isinillee waliin beeyna jechuun isin jechuu barbaada eeyyen arroo Said maal ta'e Said maaltu mudate Said maalirra jira kan jennu yookaan waliin deemnee ilaalla yookaan mana isaa waliin deemna moo mee maal isin ibsu barbaada hicciitii xiqqishoo jirtu takka isin hima jeeti hicciitiin sunoo hicciitii maalii yoo hojjetan taate hicciitii ajaa'ibaa Sumayyaan eessa kuttee hoggaanii fi agartan viidiyoo sanarra viidiyoo takka kalees nu gadhiise irratti isii fiiduu jara Sumayyaan mana jirtu yanii oriyaan isaa yookaan surprise haadha mana isaa godhee surprise godhee jee makiinaa agartan sangaa makiinaa biriiduu san bitee fi haadha manaati bakkanii fi inni iPhone Pro Max 16 bitee fi yani kudha jaaffaa chokiyya bitee surprise godhuudhaa fi akkuma agartan Mustafaa fi Abdii fi Hawwaa waliin walii qabamanii agarsiisuudhaaf osoonii fi isii qabaa fidaa janii michiyyoo osoo fiddee dhufti janii isaan eeganii michiyyoon ifiifu miilumaanuu fiigaatti dhufte jechuudha. Saniifuu mee hiccittiin as keessa maaltu jira? Viidiyoo Sumayyaan isin gadhiifte keessa yoo ilaaltan ammas Sumayyaa waggaa agartan. Sumayyaa Said faa biyya dhufu jira isaanii janii akkanatti hafa wanni godhu jiran sirra waa tolchaa jiran. Ani surprise godhuudhaaf. Said akka biyya dhufe hoo isinoo maaliif biyyaa kutte? Hiccitiin guddoon tun eessa jirti? Hiccitii tana barachuu barbaadna. Viidiyoo tana ganuma sagantaa kiyyan afaan Oromootiin isin jechuu barbaada. Hiccitii guddoo tana isin gabbaasa. Saniifuu viidiyoo kun mata dureedha. Tayyib haa waliin deemnu amma karaa viidiyoodha karaa ani hiccitii sanii hiccitii barachuu barbaadna karaa hiccitii waliin haa deemnu. Okay. Eessa kutte anaaf gaaffii isiniif gaaffii. Tayyib hiccitii guddoo. Ani akkuma agartan hoo gara mana isaanii deemee ture. Tayyib ani mana Saifaa mana Sumayyaa fa'aa bira deemee ture moo deemeen ture. Saidii wal qunname moo waliin qunnamne kan jiru isiniif illee gaaffii ta'a. Sanna asumatti hojii manaa goraadhaan dubbannu. Ammoo Sumayyaan eessa baddee eessa dhokottee warreen jettan warreen eebaa Sumayyaan eessa kuttee jettan tuni gaaffii salphaadha. Hoggaan isin gaaffii salphaa hoggaan jiru Sumayyaan bakki isin itti dhokottee yookaan isin as keessaa baafattee moo as keessa jirtii yookaan Sumayyaan tun garam baddee mee isin bakka galu isin tun Said dhufuu jiraa jettee akkas jaayisa godhuufii turte. Tayyib Saidiin kun dhufuu jiraa abbaan manaa kiyyaa dhufuu jiraa jetteeti akkasitti jaayisa ta'uu turte. Mashaakillee tana tun uumame dhaggeeffadhaa jaarsa jaartiitu mashaakila akkuma jiru ni uumama erga uumameen booda hoo ni furama. Tayyib isaanii kun ni furame ilaata moo maaliif karaa ni darbu? Tayyib haa hoggaa jedhu ani Saidillee wal qunnamnee turre wal agarree dhaqeellee dubbisee salaamee biraa deebi'ee garuu immoo nama tokko hoggaanii fi bira dhaqan dhugaa rabbisiisee kaameraa ol qabee yookaan kaameraa fuuldura qabannee Said Sumayyaan eessa kutte jechuun narraa ulfaata Sumayyaan eessa kutte maal jechuun maaliif nuti isa keessa jiru waan ta'eef nama sangaa haaluma keessa lafa jiru saniin haala tasgabbaadhaan haala seera qabeessaan haala namni itti ol simatuun dhahinee salaamnee dubbisee akkamii Sumayyaan karaa sayyee inshaallah waliin barbaanna maal kan jennee waliin haasofne kasi kalaas Saifaan wanni tattaani yaani haala sanarra jiran jechuudha. isillee rabbii haa mul'isu jenneetuma olaantaa itti godhan jechuudha. Wanni ani isinirra beeku
tanallee tatarraa achi keessatti fagaatullee yoo jiraatte isiniif ni bachuu yammaan tana eeyyeen wanti biraa tokkoffaratti akkuma ture si tuqe Sa'iidii wal qunnamee jira lammaffaratti isiin eessatti akka batte nam duraan maaliif Sa'iidii hin deeggara tokkoffaratti isin hima Sa'iidii hin deeggara maaliif isin deeggara ani illee hojiin hojii akkasii waan turteef lammaffaa fuudhee isin tun micoon sunis jalaa baddee gaafa kanis ammoo gaafa kanis deebite alhamdulillah yaani waa hunda narra agartanii yookaan miidiyaa irratti dabaafatan jedhi yaada eeyyeen amma soo itti dabaluudhaan wanti biraa laata tayyib waa hedduu miidiyaa kanarra deemu jira miidiyaa sooshaal miidiyaa kana viidiyoon kaleessa inni gadhiisee gaa waa hedduudha isaa gaa akkuma agartan viidiyoo irratti biyyarraa ka'ee biyya tana dhufe biyya tana erga dhufeen boodatti akka inni biyya tanatti seenes agartan jedhi yaada kalee viidiyoon kaleessa isin gadhiifamte as dhufee abdii fi jaraarranis wal qunnamanii maal biran anilleen yeroo san keessatti ammoo erganii fi viidiyoo sun waraabaniin boodatti naaf Saifaan illee wal qunnamne waliin haasofne waan takka yaada wal jijjiirree biraa dhufee innillee san booda arraan tana dun guyyaa arraa hungaa arra guyyaa borumtii sanii Sa'iid haala akkam keessa jedhamu Sa'iid maal ta'e Sa'iid maal keessa jira kan jettan yoo jettan Sa'iid arraan tana eessa jira yoo jettan viidiyoo suuraa takka halkan keessa osoo deemaa isin waraabee takka halkan keessa osoo niitiin Sa'iid bira deemaa jiru halkan keessa viidiyoo takka isin waraabee ture viidiyoo san dhiiroo Sa'iid wal qunnamanii ture immoo akkam ta'ettu Sa'iid kun eessa jira Sa'iid kun maalirra akka jiru ammoo erga viidiyoon kalee sun si gadhiifamteen boodatti viidiyoon edaa waraabetun yaani waan hedduu takka viidiyoolee waa'ee inni Sumayyaatiif isaa wal qabaturraa tokko isin jechuu barbaada dhugaa rabbisan ammoo itti dabaluudhaan eeyyeen amma wanni laggefata wanni isin dhibaa jiru wanni na dhibaa jiru Sa'iid Itoophiyaarraa ka'ee Yaman seenee jira baga rabbi nagaan dhufee erga dhufeen booda inni ammoo isii gammachiisuudhaaf haga isii mufatte san takka isii tana gammachiisuudhaaf yaalii godhe hoggaan fi isii tana gammachiisuudhaaf yaalii godhu isiinoo rifachiisuudhaaf yaalii goote moo isiinoo lakkii dhiiroo dhokottee waan yoo meekam akka yaada keessanii tokko laate maaliif isinummaanuu namni daawwattoota hordoftoota keenya warreen isin daawwataa jirtan akkuma nama tokkotti xiinxalaa siyaasaatti isin ilaalu xiinxalaa siyaasaa nama tokko maaliif hoggaan siintuu ati mataan kee teessee na daawwatu jirtu atis teessee na daawwatu jirtu isin lachuutu xiinxalaa siyaasaa fi xiinxalaa siyaasaa jechuu kiyye ani nama xiinxaluu danda'u waan tokko hoggaan ittiin akka sammuu ta'eetti maal siif fakkaata dhiiru mii maal siif fakkaata hayyee mee komantii irra na barreessaa komantii isin ilaala qubee sadiin isin godha yoo Sumayyaan surprise Sa'iid godhuudhaaf karaa meete yaa lamaffaa akka inni irra fuudheef isa kana yoommoo karaa raameessuudhaaf yookaan haala biraa gungoo waan biraa irra dalaguudhaaf karaa meete akka inni dhufee yaani na sossobnette namni waa yaani yajjaramaa yookaan yaada nama daddaatiin dubbii namaa fuute goote ajannaan kana jecha lammaffaadha sadaffaarratti biyya tana keessaa baafatte isa baafatte biyyiin tuwaaftu jiru biyya tana yoo ta'e ayyatayyuu asirraa yoo galtu arraba ranu guyyaa tokkottis keessaa ka'ee meeshaa manaa qabdii wanta gaffadha ni beektan Sa'iidoo mana qabaa yaani kuma kayyachuu jaarsaa yaaddiidhaan mana irraa meeshaa miliyaarda meeshaa beekaa qaba jeessi yaada meeshaa dila san garuu guyyaa takkatti guyyaa lamatti gurgurtee ba'uu dandeessu meeshaa san fakkeenyaaf wanni isin jechuu barbaadeef mana san akkam gootee kutte dhiiroo Sa'ifaanoo mana san dhaqanii kiti guutuu jira deemu Sa'ifaanoo mana isaa dhaqanii mana isaa jiran Sa'ifaan mana dhaqanii Sa'iidee isa jira hunda afaan tura Sa'iid walagaree ture kumaan ture isin jee wal salaamne nagaa qaba nagaa dhufe guduraati garuu immoo xiqqoo mudaa afaan tokkotti dhufe mudaa afaan tokkotti isin jiru yaani afaan Oromoo jalatti isin baasu waa hundi isiniif gala isin jechuun barataa baga rabbi nagaa Yaman fidee hiccitiin gurguddoon Sa'iidii fi Sumayyaa jidduu jirtu hiccitii gurguddoo yaani isin baruu dandeenya amma maaliif iccitiilee waan miidiyaa irra deemu jiru kana achi fuudhee michoota tana achirra erganni turuuf jiru kana inni kun maal balleesse Sa'iid kun maal dhaggeeffata maal balleesseef makiinaa fi iPhone Pro Max bitee isii tana badhaasu makiinaa isaa as keessattu sanu abdii ogaa agartan yoo akka agartan jiraate viidiyoo takka abdii irraa waraabee ture abdii yoo niifi agartan waa hunda meef duuba deebi'aati yaadadha isin yaadachiisu barbaade abdii viidiyoo kujarraa waraabu maal jedhu yaani maal fakkana faamtan jedhi yaada
Guni sih cuma berarti Marifa nara sini bugala jadi ada Marifa nama je orang mana Marifa di sini tahu tu jutaan pangkat di Banten Marifa nama presiden sini biasa Ejen Sumaya pakai sini tiba-tiba sekejir tu yo berbatan gara mau nintian gara hiyo bom Sumaya pakai sini tu ni dia kau dia mak Sumaya pakai sini tu sini gesa ayo dah enyung guys dah waktu tu kamera orang baca di ini dah waktu tu agar sesuatu lekin saya berah saya biar sih Tanagapi engkau sini kali Tanagapi nak beranjur sini pude Sumaya beragi semua Sumaya iru pakainya lalu jadi berutu je lah jadi sengkar bahasa sini agar sih malif jadi sengkar sini agar sih lupa nama apa malif lupa nama apa kau nama kau itu litara apa ni dah terlihat tiada itu nasi jerat di mana orang lah malif ni yani sini tu nama Samuya tu jolle saya tunggu ada betul lama ida had ilmal lama rati pude erga pude boda yosan hawi ini sampai sila di film kata le video dia dah betul yo jerat hayu damo hayu damo yani jawab sani ayu jadi ni nama ayu jadi ni hayu jadi ni sanifu yani hayu gaya ni yani tintala yani hayu kan juga tapi hayu ler bisa kalau sinya mencoba teler tahu tidak ada masih tinggal kok sinya ke berbeda juga ini wala wani sini juga becoba ya duramo sini sulaf aku mana sini je ada sini bas berbeda ini Sayyid bayan bagar pinaga yang fide bagar pinaga nomor fide ammo saya berada ke walim terbane isi sampai ke itu bahna lah tamo yonje amma Niki jibe malifi, niki jibe malifi, kau ani makanya hero no, tadi tu, jadi gua mar, itu berdua, wah apa lagi pada, dua itu, ada lagi pada menjadi saja. Pernah sini pun ikam kalau semua tak kena berenjut, amma tiada, di faham mana tak kena berenjut tu, ani Sumaya bekas berenjut tu, himbil. Kalau malif orang paling biasa je tak beranda nama nama lupa malif nama tu apa ergani lokote nani mini je kalau suami mu wanti mu nage benjur tu juga ya Sumaya mo garai sing gorte apa garai sing kutte nim biasa ini kalau sekali Sumaya garai sing dia terkait romo ni malifi wada nani itu bakaran jur nani mini nani itu Sanifu arcade itu, agar itu mereka rumah video picture itu. Karena orang berarti video senang terciso. Di sini agar terciso, mari kita mau dia de maju juga ya. Sanifu video senang arcade, ragana purata, namanya nak saya di lena tara, ragana purati, wasan purati, lepas raga purati. Jadi kamu mau tuh mati le kara sih nanti le jadi dia sekali sapute, karena kami sih fan anje, luka aku sih sekali sana lah beduf, sera tuh jadi le nanti cuci dan juga ya Sanifu. Sini kita berbadi Said bayan baganagan mesti atlet baganagan wede sini sinjana asmanu dah waktu saat ini le pem bagaimana madani jadi sa ada semana sa gari durani berbada bagarufe isile deva drabide acibo dari sa lagi drabi boleh tadi suja di dua ekorafi garomo ani wantaka syarti syuruta sangkesa yo wani sudah kesesarai ni gora mo kau masih gara kesan insyaallah boda gapai si mulat pakesan ramul latusan ergi si mulat boda ti ani tu kesin gon nda mayo ni fina ma berde tabrak nta ani sanifu akasin ki churu bada eyin Sumaya batti Sayyido mana rajul malatto gafiti Sayyidah kemana rajul fi khalas malatto gafiti malif Sayyidah amma warin rajul isini tuku ndema sini gala isini tuku ndando malifi mirgina finkannan isini gala mi mirgina finkannan ayyamas itinqabu sini tuku da isini je coba bada sanifu da'wat to khenya Sumaya bam rabbi abasu yala isilega rabbi imirini gua rabbi sani malifi ani wani jombe ko gua rabbi san malifi namni to ko
Gaji namni sun dhufu jiraate akka waan gartee bineensota dhufu jiru dheessitee na fakkaatti maaliif? Icciitiidha tunundi isin agartu. Icciitii wanni icciitii godhaa jiru isin galee mati. Isin gizeen achirraa ka'ee dhufu san qophaa'u jirte akka dhufu isinis gabbeessuudha. Hogganii fi inni dhufee sapiraayiziin isii godhajuu viidiyoo isa waraabaa jiru. Viidiyoon eegaloo beekadha viidiyoon tokko waraabamtee erga mashaakil tokko uumame viidiyoo sarchiin gadi dibamte. Isiin sun gara guurte kan jedhu isiin sun maaliif mana sanirraa mana sana erga tolchitee akkasitti affeerteen boodatti garam kutte Sumayyaan garam baafatte. Manni sun eessa? Manni sun mana Sa'iid immoo bakka biraati. Mee isin laala isin agalu. Sumayyaan eessa jirti? Sumayyaan eessa jirti? Yoo itti inni deebita laa dirremeera deebi'ee of gaafadhaa himaa. Ifumaaf qofa deebi'ee of gaafadhaa daawwattoonni. Maaliif ogaan jiru? Sumayyaan manni isiin akkasi farashtee afte sun mana eenyuti? Manni isiin itti Sa'iid tasgabbeetti sun mana eenyuti? Mana eenyu ture? Viidiyoo ringatti isin gadhiiste irratti. Eessatti manni akkasitti isin tolchitu san? Tayyib asitti. Sa'iid dhufe maaliif baafatte? Sa'iid dhufe mana san dhiiftee dhiiroo baafatte moo? Mana biraa kireeffatte moo? Kuni anaaf gaafi isiniif illee gaafi. Maaliif? Anillee mana dhaquu hin dandeenye dhugaa rabbisee jiru isinime ani mana sallee dhaquu hin dandeenye bakki tokko namni Sa'iid bakka biraatti iddoo biraatti yeroo sanitti gaafate wanni ulfaataa wanni isin jechuu jiru wal qunnamnee salaamee biraa deebi'ee ammoo waa hunda tanaa jee adda isinii baasuudhaaf maaliif bitti seera hangaruu xiqqishoo dhagee argi bakki isin jirtu yaani xiqqoo dhagee garuu ammas yoon fuudhee isaan tuqe isinlee gaa ati obboleettiin qabdu maal naan jette saniifuu icciitii namaan baasuun isin hin jaa saniifuu hagaluma sagantaa biyyeetti waan afaan turtaniif galatoomaadha. Yoonii fi warreen lakkii nuyi mii yookaan akkan himu maal yoo kan taate maaliif tanan himu tun icciitii namaati icciitiin namaa yoomillee taanaan olbamu taatu wassalaamu alaikum tulaa barkaatu nagaan jiraadha baay baay inshallah warri gadi icciitii namaa baruudhaaf gurra bantanii gad dhaggeeffatan no problem ni jirtu icciitii namaa baruudhaaf akkanan godhatina warri miidiyaadhaa kun wallaahi ajaa'ibaa icciitii namaa ta'uu bullaa namni bakka gurgure ani beena saniifuu turaajin keessa du'aayi godhaa fi komantii babarreessaa isin jechuu barbaanna isin jaaladha I love you onnee irraa isin jaaladha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nu jiraadha